osoo gara fuudhaatitti hin seenin dura eenyurra akka fuudhaa jirtu warra akkamii irraa akka fuudhaa jirtu tolchitee beekuu qabda. Seenaa tana irraa kana baratta. Tole gara seenaatitti osoo hin seenin dura seenaa tiyya tana erga dhageeffattan booda eenyutu badii qabaa isintu murteessa. Eenyutu badii akka qabu isintu murteessa. Seenaan tun ammoo seenaa dhugaati bara 2011 keessatti biyya Suuriyaa keessatti raawwatamte. Ture osoo hin dheeressin gara seenaatitti haasennu. Namticha Saliim jedhamu tokkotu jira. Intala wahii fuudhe. Erga waggaa tokko waliin jiraatan booda intala bareedduu wahii argate. Intala tana ammoo Hadiil jedhee itti baafate. San booda yeroo ji'oota muraasa booda erga jaartiin isaa ilmoo tana deettee booda isaaf jaartiin isaa wal dhabanii gargar bahuu danda'an. San booda jaartiin isaa ilmoo isaa tana isatti gattee ofirraa deemte. San booda Saliimiin kun intala isaa Hadiil jedhamtu tana guddisuu jalqabe. Abbaa ta'ee fi haadha ta'ee fi guddisuu ni jalqabe. Fuudhullee dide hin fuudhu jedhee khalaas ani intala tiyya tana haga dhumaatitti wajjin tura haga dhumaatitti guddifadha jedhee kutatee ka'e. Rabbiin duniyaa itti kennee jira duniyaa bareeda qaba waa elektirikii waan dalaguuf jechuudha. Almuhim intalli isaa tun guddattee mana barumsaa seentee fi san booda mana barumsaa keessatti baay'ee cimtuu waan taateef yuunivarsiitii seentee baay'ee cimtuu waan taateef waa'ee seeraa barachuu jalqabde. San booda eebbifamuu geette. Yeroo kana Saliimiin kun umriin isaa waggaa 50 gahee jira. Saliimiin umriin isaa waggaa 50 gahe kun gaaf tokko lafumaa ka'ee ani fuudhuu qabaa jedhe. San booda dhaqee intala isaatiin Hadiil ani fuudhuu barbaadaa jedhe. Hadiil akkana jetteen baabaa ati amma umriin kee waggaa 50 gahee jira. Maal gootaa fuutaa umrii haftee akkuma xiqqeennarraa si waliin jiraadhee guddadhe haadha tiyya malee nama biraa yaani si biratti arguu hin barbaadu jetteen. Yaani hin fuudhinii jechuu isiiti. Laakiin abbaan isii ani fuudhuu barbaada jedhe. Sanuu jedheen intala xiqqoo wahii fuudhuu barbaada akka umriin isii 20 wahii jedheen. Baaba hin fuudhinii jetteen. Hin dide abbaan fuudhu malee jedhe. San booda dhaqee hiriyoota isaatiin illee mari'ate. Abboonni fuudhuu barbaada jedhee hiriyoota isaatitti hime. San booda hiriyoonni isaa Xayyib xiqqoo fuudha ka jettu kana mataadhaaf baasii ta umrii sitti dhihaattu fuudhe. Yaani ta si waa'el si to'ata umriin kee 50 nama guddaadha. Tama akka teetii guddoo wahii ilaaliitii fuudhii jedhanii no xiqqoo malee hin fuudhu jedhe Saliim. Mataa jabaata. Almuhim Saliimiin kun intala wahii argee ture. Intala wahii sammuu isaa keessa kaahatee ture. Kanaaf intala xiqqoo malee jedha. Tole intalli xiqqoon inni fuudhuu barbaadu tun Rawaan jedhamti. Saliim Rawaaniin argee jaalatee ni jira. Yeroo sanitti Rawaan umriin isii waggaa 21 ture. Warri Rawaan ammoo haadhaaf abbaan Rawaan ammoo nama baay'ee duniyaa qabanii miti. Yaani jiddu galeessa gadi xiqqoo. Almuhim isitti niyyate. San booda intala isaatiin intala warra ibaluu fuudhuu barbaadaa jedheen. Hadiiliin intala warra ibaluu Rawaanta jedhamtu san fuudhuu barbaadaa jedheen. Hadiil baaba sitti hafu baabaa kiyyaa jetteen baay'ee mokkorte asiinillee achiinillee hiriyoota isaallee itti fiddee Xayyib tama umrii teetitti dhihaattu bilchaatte akka teetii fuudhi jedhanii no Rawaaniin malee hin fuudhu jedhe. Bareeduma isiitiin khalas yaani inni wallaalee jira jechuudha. Namtichi umrii waggaa 50 jechuudha. Almuhim dhaqee warra Rawaan dhaqee intala isaanii kadhate. Warri illee alaatul kennaniif rakkoo takka malee fudhadhu jedhanii Rawaaniin. Laakiin jedhaniin shartii takka qabna jedhanii. Shartiin nu qabnu mana kee san intala teennaan gochuu qabdaa. Shartiin kenna kana san booda intala teenna fudhachuu hin dandeetta sii kenninee jirraa jedhaniin. San booda akkamitti mana kiyya yaani maarii hin kenna waan isin barbaaddan kennuu hin danda'a. Laakiin ani mana san malee hin qabu akkamitti maqaa mana tokkicha kiyya san maqaa isiitiin barreessa jettanii waliinuu galla maal gootanii akkana jettanii jedhaniin. Gaafa awwaalaa didee jaarsota waliin gale. San booda mataa isaa keessaa bahuu didda Rawaaniin tun. San booda khalaas tole rakkoon hin jiru jedhee itti seene. Laakiin warri Rawaan Saliimiin jara waan dhoysan wahiitu jira. Wanni isaan dhoysan kun ammoo Rawaaniin tun gurraan hin dhageettu. Yaani Rawaanii wajjin haasa'uudhaaf shaayii naa fidii jechuun yoo ka barbaaddu ta'e shaayii naa fidi Rawaan
jechuu ni qabda yoo akkas hin ta'in hin dhageettu dhugama yoo akkas hin ta'in hin dhageettu sagalee guddaa malee rawaan hin dhageettu jechuudha laakiin opereeshina osoo godhan gurra isii jalatti yani keessaan jechuu waan itti hojjetanii yookaan isa gurra isii jalatti waan yani itti galcha wayitu jira jechuu keessaan qalanii jechuu osoo wanna san ka galchan taate rawaanin tun dhagahuu hin dandeetti ture laakiin birrii waan sanii guddaadha warri rawaan wanni jalqaba akkas godhaniifiyyuu namtichi kun gaafa rawaan waan kana gurraan hin dhageettu dhagahe dhiisuun isaa hin oolu gaafa kana ammoo mana isaa san fudhachuu hin dandeetti jedhanii pilaanii kana kaatan yeroo qalabatii godhan sanitti yeroo Saliim taa'ee rawaanii wajjin haasa'uudhaaf ta'u yookaan haadha dhufa yookaan abbaa dhufa akka inni waliin haasofne godhan yeroo nikaahatitti carraa jaartii isaa ta fuulduraa wajjin akkatti haasa'u dhabee jira Saliim maaliif yoo inni wajjin rawaanii tana wajjin haasa'uudhaaf ta'u haati dhuftee qixxeenan colboq jettee seenti san booda yoo inni rawaanii waa gaggaafatu rawaaniin tun akkuma nama saalfatee lafa laaltee seeqatte warraa walii galtee akkasii uuman yoo inni haasa'u dhageette afaan isaa wayita socho'u agarte lafa laalii seeqadhuu jedhaniin akka nama saalfatte almuhim haalli kun Saliim osoo hin beekin dabre san booda guyyaan cidhaa dhufee Saliimin kiyya rawaanii fudhatee gara manaatitti gale yaa gammachuu isaa uf hin beeku jedhan Saliim gaafa cidhaa san jechuu gammachuu irraa almuhim fuudhee manatti hin galee guyyaa jalqabaa san akka isiin gurri isii hin dhageenye beekuu danda'e san booda inni laaftuuse yani sagalee xiqqoo ol fuudhan hin dhageettise hee ture sagalee itti ol fuudhee haasa'uu jalqabe laakiin rawaan hin dhageettuu ture yoo inni fakkeenyaaf deemee bishaan naa fidi jedhuun isiin deemtee naxalaa fiddiif yoo inni naxalaa naa fidi jedhuun isiin gaabii fiddiif yani wanni inni haasa'u yoo asiin ta'e wanni jaartiin gootu asiin yeroo kana Saliim akka warri rawaan muudiitti qabate beekee gubachuu jalqabe finiinuu jalqabe laakiin homaa miti ima dabarsa jedheetumaan dabarsuu danda'e yani obse maaliifi wanni kun yani adeemsa keessa aadaanattiin ta'a wal baranna yani yeroo kennaaf jedhe almuhim san booda mana keessatti wayita jaartii isaa waan barbaadu rawaan jedhee sagalee ol fuudhee waamuu jalqabe yeroo kana yeroo muraasa booda Saliimin kun cinqamuu jalqabe hadiidha ammoo akka abbaan isii cinqame argitee jirte obsii carraa keetii jalqaballee baay'ee si dhogge diddee jirta laakiin amma obsuu qabdaa jetteen Saliimin kun baay'ee cinqama mataan isa dhukkube waan godhu dhabe jaartii isaa tanaan akkamitti waan akkanaa nagootanii jedhe yoo inni gaafatu na talaaqi jettiin yoo barbaadde yoo na talaaqe mana kana gadhiiftee deemta jettiin afaan waguuttatte jechuu maaliifi warri isii tiimanii jiran tolchanii jechuu yoo ka gadhiiftu ta'e manaa bahuu hin dandeetta jettiin kama gurraa hin dhageenye san wayita inni sagaleetti ol fuudhee haasa'u yani istaayilii baxraanummaatiin itti haasoftii turte rawaan illee jechuu san booda gaaf tokko akkasumatti addunyaa jiruun deemtee yeroo muraasa booda jaartiin Saliimin kun amma intala isaa gaabbiin itti dhagahamee jira intala isaa tanatu isaa sabbarsiisa isa haala saniin Saliim yeroo dheeraa jiraachuu jalqabe laakiin sheexaanni qirqirsuunii jalqabe akkami qirqirsuu jalqabe yoo ka jettan ta'e namtittii tana karaa qabi akkuma goote godhi jedheen sheexaanni kun akkuma gootan godhaati karaa qabaa jedheen Saliimin kun carrama soqa namtittii tana akkuma godhe yani dhukkubsatti sirra irratti faa osoo deebitee barbaade almi akkuma godhe ofirraa fageessuu barbaade carraa dhabe laakiin yeroo sanitti jedhan gannatu dhufe yeroo qorraa jechuu bii suuriyaatun ammoo haga qorritu irraa baradootu bu'a baradoo dhugamaa kanatu bu'a jechuu innaa baadee naannoo isaan galan sanitti yeroo qorraatu dhufe yeroon qorraa yeroo dhufe sanitti biyya sanitti haga qorru irraa haga qorra akkuma nu amma maandajaa faa biyya arabaa keessatti ammoo maandajaa sokketti san fayyadamanitti biyya sanitti ammoo baxxaaniyyaa wahiitu jira suuraa isaa isiniif kaasitti baxxaaniyyaan kun sokkettiidhaan dalaga yani sokkettiitti gootee vooltii irra gootutu jira irra keetta sokketti irra keetta khalaas wayitenni ejala seentee ofirraa ifatta baxxaaniyyaa kanatu jira almuhim baxxaaniyyaan kun hin tabalaashee
karbaana ta'e jechuudha afaan arabiitiin. Karbaana erga ta'e booda jaartiin isaa rawaaniin tun saliim elektirikii hojjetan jenneere saliimiin battaaniyaa kana nuu hojjechiisaa jetteen. San booda rakkoon hin jiru jedheen. San booda saliim fuudhee battaaniyaa kana bakkitee silkii isaa hiikee osoo hojjetaa jiru sheexaanni ammallee gara harka bitaatiin qarqirsuu jalqabee akkana jedhee carraan ati barbaaddu tana. Akkuma goote godhiitii silkii kana wali hidhiitii rawaan wayita battaaniyaa kana godhattu akka elektirikiin qabee duutu godhi jedheen. Yeroo kana saliim sheexaana yassar jedhee ajajamee fi karaa sheexaanaa irra deeme jechuudha. San booda saliim akkam godhe? Qara sokkettiin kun wayita itti sakkaatu humni isaa dhufee san booda humni achi dhufu kun xiqqaatee maashina keessa seenuuf jira xiqqaatee san booda battaaniyaa kana gadhiifama. Saliim akkam godhe? Paawarii ka qusatu kana keessaa baasee ka paawarii akka inni xiqqaatee dhufu kana godhu keessaa baasee sokketti marraa mabraatii wayita dhufu qaxxitaa battaaniyaatti akka dhufu godhe. Kana gochuun isaa ammoo elektrik sokketti irraa dhufu alaaxul yoo battaaniyaatti dhufe paawarii guutuudhaan dhufe jechuudha. Yaani gabaabinatti jaartiin isaa rawaaniin tun wayituma sanitti duuti mabraatiin qabeeni jechuudha. Haala kanaan saliim pilaanii kana baase battaaniyaa hojjetee san booda jaartii isaatiin battaaniyaa si hojjedhee jira khalaas ciisuu hin dandeetta jedhee gara hojiititti ofirraa bahe. Amma naa bilbilamee oduu dhagaa ammaa naa bilbilamee oduu dhagaa ammaa naa bilbilamee oduu dhagaa jedhee eegaa ture. Saliim sheexaanni matatti taphatee gocha kana raawwatee manaa bahe ammaa na bilbilamee jaartiin ta'e mabraatiin qabdee duutee jechaa dhagaa jedhee eegaa jira. Laakiin wanni rabbi fedhe waan biraati boolluma ofii qote keessatti kufe. Akkana ta'e erga inni bahe booda jaartiin isaa tun rawaaniin tun mana keessa hojjechuu jalqabde. Yeroo kana ammoo Hadiil sa'aatii duraan itti hin galletti galte. Sababni isaa yuunivarsiitii baratti jennee miti barsiisaan yuunivarsiitii yookaan kolleejjii barsiisu sun ka yeroo sanitti dhufu sun waan hafeef khalaas bireedii dhumaa waan ta'eef daftee galte. Yeroo duraan itti galtutti ala galte jechuudha. San booda balbala daddoofte rawaan jalaa bante. San booda baay'ee akka qorrattee beeksisa. Hadiiliin tun hollataa ol seente. San booda rawaan akkana jette abbaan kee battaaniyaa hojjetee jira. Deemi battaaniyaa san sokkettitti sakka'amee jira. Deemiitii battaaniyaa jala ciisii achumaanuu ho'ifattaa jette. Dhugaa jetteeni san booda Hadiil daftara ofii kaattee akkuma dhufteen battaaniyaa kana jala seente. Erga battaaniyaa kana jala seente ammoo waan taate isinuu hin beektan. Mabraatiin qabeeni iyyuu jalqabde. Yeroo kana rawaan fiigaa wayita kifilii seentu hollataa jirti. Mabraatiin qabeeni jismiin isii akka malitti hollataa jirti iyyaa jirti. San booda sakandima keessatti sattette. Yeroo kana rawaan iyyuu jalqabde. Ollaan fiigaa dhufe. Wayita ollaan fiigaa dhufu rawaan duutee jirti. Hadiil jaartiin ilmi Saliim mucattiin Saliim duutee jirti jechuudha. Yeroo kana abbatti bilbilan. Intalli tee mabraatiin qabeeni duutee jirti jedhanii abbaan bakkuma dhaabatetti bakkuma hojiititti gaggabee kufe. Waan godhe hin beeka waan ta'eef jechuudha. San booda baay'ee rifate. Haga intala isaa fuudhanii awwaalanitti haga namarraa quba ufin qabu. Yaani koomaa keessa seene yaani gaggabee khalaas uf wallaalee jira jechuudha. Abbaan hospitaala seenee intalli isaa fuudhanii awwaalame. Yeroo muraasa booda Saliim irribaa ka'e yaani gaggabbii kana keessa ka'e. Erga ka'e booda mataan isaa akka tokko ta'e yaani hin cabe beetani ima cabe hin cabe gocha waan godhe waan beekuuf jechuudha. San booda akkamitti waan kun raawwatamee jedhanii poolisoonni qorannoo jalqaban. Saliim dhaqee ofumaa isaatii waan jiru hundaa hime. Anatu akkana godhe ani rawaanin ajjeesuu fi laakiin rabbiin intalati yana jalaa fudhatee jira jedhee booyaa dubbate. Yeroo kanatti manni murtii Saliimitti murtii du'aa murteessee Saliimillee du'ee jechuudha. Murtiin du'aa itti murtaa'e. Akkasitti Hadiil duute. Hadiiliin badii takka hin qabne. Hadiiliin abbaa ofii gorsaa baate. Hadiiliin obsi jedhaanii baate abbaadhaan. Hadiiliin waa hedduu karoorfattee. Hadiiliin mana barumsaa yuunivarsiitii eebbifamtee heerumtee ilmaan argattee jiruu gaarii jiraachuudhaaf hawwitu
salphamatti laaftumatti duute jechuudha. Badiin ka eenyuti? Badiin ka warra rawaan immoo badiin ka saliime. Badiin ka eenyuti sinif fakkaata? Warri rawaan intalli isaanii gurraa waan hin dhageenyeef yoomiyyuu hin heerumtu jedhanii waan amananiif muudii yookaan gocha kana dhoysuudhaan saliimitti heerumsiisan. Saliim ammoo silaa taa'ee warra isii wajjin taa'ee jaarsota itti baasee mari'atee waan kana gara tokkotti hiikuu osoo danda'u akka nama guddaatitti fidee gadoo bahuudhaaf rawaanin ajjeesuudhaaf mala kana itti baasee mala kanaan ammoo intalli isaa du'uu dandeette. Badiin ka eenyuti sinif fakkaata? Kanaafuu yoo ka fuutu ta'e atiin kun, yoo ka heerumtu ta'e atiin tun, yoo rakkoo ka qabaattu ta'e itti himi jaarsa keetitti. Atillee ka fuutu kun yoo rakkoo ka qabaattu ta'e jaartii teetitti dursii himi. Sababni isaa dhumti isaa yookaan fuuldureen isaa lakki erga heerumne erga wal fuune booda walii himna jettee yookaan yaaddu ta'e erga walii himtan erga wal fuutan booda yimkin wanni kun haala gaariidhaan deemuu hin danda'u ta'a. Sababni isaa yimkin erga wal fuune booda itti hima kaati jettu kun namni kun waan san nama qabu hin barbaadu ta'a. Kanaafuu dursa yeroo osoo nikaahatti hin seenin warri lamaan waan jirtu dhugaan ifaan ifatti yookaan wal himan jiruun fuuldura gaarii ta'uu dandeetti. Yookaan nama miskiinatu jidduutti miidhama. Sinin jechuu barbaada. Badiin kennu sinif fakkaata? Jalatti komentii jalannaa barreessaa. Viidiyoo biraatiin haga walitti deemutti nagaan naaf tura sin jechuu barbaada. Yoo haaraa taate subscribe godhi. Yoo haaraa hin ta'in ammoo like share gochuu hin dagatin. Nagaatti.